Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii. Warri maatii Kuush 5 show studio jalatti argamtan hundi keessaniyyuu har'a jechuudha mucayyoo bareedduu takkatu jechuudha. Ramadaana guyyaa afuraffaa kan akka naaf haxarsiisee isa wajjumaan laallaa sirriitti bareeddii mucayyoon akka isiin itti miidhagdee dhufte osoo agartanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Umriin isii waggaa xiqqaate waggaa 25 akkana ni taati. Miyoo dhuftaniitu maan wajjumaan laaltan jechuudha. Kanaaf keessummaa xiyya karaa biiroo kiyyaatitti hamileedhaan eegaa kuno akkana jirti. Kanaafuu maqaa keetillee of beeksisee akkanatti bareeddee dhuftee jirti jechuudha. Aadaa ofiitiin miidhagdee dhuftee jirti. Asillee kun akkana jirti. Waggaa 25 isiniin jedhe hin fakkaattu? Kanaaf akka isin itti miidhagdee argitanii jirtanii mee dursa maqaa kee of beeksisne. Maqaan kee hin jedhamu? Feenet eenyuti? Habib Waayyu jechuudha. Kanaafuu akkuma argitan jechuudha mucayyoon tuni intala artistii kennaa jalatamaa fi kabajamaa Habib Waayyuti jechuudha. Akkanatti miidhagdee jirti. Feenet teenya mee eenyu farra akkanatti miidhagdee babbareeddee uffata aadaatiin rifeensa kee akka tottolfattee babbareeddee jette mee eenyuuf babbareedde? Atiif. Anaaf moo? Waaw galatoomi. Isinoo maal jettame koomentii jalatti umrii haa dheeressu haa bakka geettu haa taatu jettaniitiin eebbisuu qabdan. Kanaafuyyuu anaaf bareedee jechuudha. Galatoomi siin jedha. Kanaaf mucayyoon tun reefuu lafaa dhuftuudha. Mee ramadaana kana baga ittiin isin ga'e jedhime daawwattoota kiyyaa. Baga ittiin isin ga'e kabaranaa kabara heegeree isiniin jettee jirti. Mee of duratti maal ta'uu barbaadda? Akkuma dhiyoonaan jettu sanatti maqaa doktora ta'uu barbaadda moo paayileetii ta'uu barbaadda moo atis immoo sirbuu feeta moo mee maal ta'uu feeta? Doktora. Doktora ta'uu barbaadda? Okay, doktora wanni taatu jechuudha uummata kennaa ka yaala gaa hin argatiin dhayxee mandara deemtetti yaaluu waan feetuuf jechuudha. Saba kee gargaaruu waan feetuuf miti? Kanaafuu duratti ati saba keetiif dhaabbattee doktora taatee saba kee gargaaruun dirqama kee waan ta'eef doktora ta'uu feetaa jechuudha. Tole feeneeteen ati obboleettii qabdaa moo obboleessa qabda? Obboleettii qaba. Obboleettii qabdaa? Isiinoo maal ta'uu feeti? Xiyyaara. Paayileeta ta'uu barbaadde jechuudha. Tole isii maaliif qilleensarra deemuu filatte ati immoo maaliif doktora ta'uu filatte? Akkas. Kanaafuu an akkanatti fakkaatetti isillee jechuudha lammii isii ka biyya biraa jiru kara biyyaatitti fe'uu waan barbaaddeef natti fakkaate. Okay, akkuma argitan daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa jechuudha. Har'a ka argamnu jechuudha mana artistii keenyaa Habib Waayyuutitti argamna. Isaa miti kanaaf feere. Inni nanaaf feerree kanaaf feeree jechuudha. Hiriyyittii tiyyaa feenedha kanaaf feeree jechuudha. Isitu naaf feeree ramadaana guyyaa afuraffaa keenya jechuudha. Isii biratti ka akka faxaru isiin naaf bilbiltee naaf feerte. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa jechuudha warriin chaanal kiyya jalatti argamtan hundi keessanuyyuu mucayyoo tana naaf eebbisaa akkasiin doktora taatu. Maaliif doktora taati? Saba keenyaa jechuudha akka miidhamaa jiru yeroo ammaa kanarraa saasawwan tokko tokkodhaan miidhaan hedduu irra gahaa jiru. Sababa san isaan yaaluudhaaf amma isiin doktora ta'uu qaba barbaadde. Obboleettiin isii immoo xiqqoo harka carraa qabannee dhufuu hin dandeenye isiin immoo paayileetii ta'uu barbaadde. Isillee jechuudha warreen biyya namaa keessatti baqatanii biyya namaa keessa jiran kara biyyaa fe'uudhaaf hin fakkaate kaayyoon isii. Maaliifuu yeroo dhiyoo kanatti akkuma beekamu baaran jechuudha obbolaawwan keenya warra nu biraa deeman jalbaa sadii irraa jechuudha bishaan itti ka'ee kadhumanii. Sababa saniif hin fakkaatu isillee yaada kana kaastetiin paayileeta ta'uu waan barbaadduuf isillee rabbiin achiin isii haa ga'u jecha feeneeteen galatoomis hin jedha affeerran kee immoo baay'ee natti tolee ture. Akka jarraa ta'ee nyaata ati nuuf dalaydisan osoo viidiyoo maree fi hiriyyootaan tiyya affeeree baay'ee namatti tola. Nyaata babbareedaa mimmiidhagaa hedduu kam yaa'u kaati dalayde jechuudha. Kanaaf uf duratti illee akka ati ana qofa osoo hin taane maatiiwwan keewwannaa jechuudha warreen Kuush 5 jalatti argaman akka ati naaf affeertu abdiin qaba. Gaafa guyyaa dhaloota keetii kalaa hin fakkaate. Hin kaloofne? Kalee. Baatii ramadaanaa booda immoo achirraa ni tuttura. Hin tura? Okay, guyyaa san immoo viidiyoo bareedaa mareefi jechuudha warreen maatii kiyya ta'aniif gadhiisa. Guyyaa san immoo uffata akkamii uffachuu barbaadame? Fustaana uffachuu barbaadda?
Fustaanarra uffata aadaa keessanii bara hin ta'u aadaa Oromoo fustaana wayyaa maaliif? Baroota dabran jechuudha uffata aadaa keetiin waan dabarsiteef amma immoo bara kana jijjiiruu feetaa jechuudha. Okay, kanaafuu galatoomii guyyaa san immoo achirratti argame anis jechuudha fustaana kee uffattee anis viidiyoo bareedaa sirraa mareetiin akkasii daawwattoota keenya biraan ga'ati. Galatoomii siin jedhamee waan ati dhaammachuu barbaaddu maaltu jira? Daawwattoota kiyyaan isin jaalladhaa jettaa immoo na jaallattan jettaa? Na jaallattan. Okay. Sirriidha si jaalachuu qaban atillee isaan ni jaallattaa miti ree? Kanaafuu laayik godhaa jedhime viidiyoo kana laayik godhaa jedhe. Laayik godhaa jetteen? Kanaafuu yaada qaban immoo koomentii jalatti yaa barreessan. Sheeris godhaniitiin dafanii chaayinaala kennaa guddisan. Guyyaa biraa immoo gaaffii si gaafatan isaan koomentii jalatti isaa gaafatanii ani immoo si gaafadheetiin viidiyoo marree fi gadhiifna fi jechuudha. Kanaaf turtii guyyaa irraa na duukaa goote baay'ee natti tolee jira. Kana duras diraamaa hedduu keessatti argamtee jirta. Uf durattis immoo diraamaa na duukaa dalaguu eeyyamamtu waan taateef diraamaa babbareedaa dalagneetiin uummata biraan geennaa jechuudha. Kanaafuu galatoomii ulfaadhu bakka gahiinsi jedhaa nagaatti baay'ee jedhi. Nagaa. Ayyee daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa jechuudha dhiifamaa reefee waggaa 25 isiniin jedheen ture. Kanaaf akkuma argitan jechuudha rabbiin umrii haa dheeressu doktora ta'uu barbaaddi. Gaafa doktora taate immoo isinillee yoo dhukkubsatan bakkuma feetan yoo isin bilbiltan jechuudha. Obboleettiin isii immoo paayileeta waan taateef xayyaara ofii kaafattee isin bira dhuftee achitti isin yaaluu dandeetti. Kanaafuu viidiyoon guyyaa irraa kana fakkaataa isaan bira immoo turtiin guyyaa irraa jechuudha isin naaf feertetiin boota kanatti argamuun kiyya hedduu na gammachiisee jira. Mi'a asumatti abbaan isii asitti argama artistiin kennaa jechuudha yaada xiqqoo wayii daqiiqaa takka lama dubbateetiin innis jechuudha gargar baana affeerraa kana immoo waan waamuu dideef immoo anatu gaafata isinillee koomentii jalatti ni gaafatta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jireenyi isin badhaadha baabaroonna isin nagaa. Mi'a irra ka keenedhaan affeerraa kana asitti naaf feertetiin akka dhufu kana taasiste mi'a anuma ammas balleessee naaf feeruu dide. Beetaa kaleessa galgala haadha wajjin kaleessa gara galgala irratti yuutuubii ilaalaa turanii beektee. Akkanumatti yuutuubii tokko doolaalanii mataa isii kun akkanatti hin sirreeffamne wanta akkana sirreeffame tokko yuutuubii keessatti argite. Yeroo argitee jettu akkuma argiteen ummati akkana naa sirreessii jetteen beete. Maal gootaa jette nama zanna xuuf qabaa jette. Yeroo akkas jedhu immoo ani immoo telefoonaan wajjin haasa'u jira. Yeroo galgala si bilbilee jechuudha. Eenyuuf zannaxaa waliin jaani. Amma sitti ni muti naa sirreessitaa siifan sirreessaa. Wallaa galgala irra fi naa gagaltee jette. Hanga sa'aatii 7 ho'iitti halkan keessaa kanuma dalagaa ture. Kanaafuyyuu achi booda Mahammadii isaaf zannaxee kuushii fi. Okay, dhageettan kaa warri nas jala jirtan hundi keessaniyyuu warri hinaaftanillee inni hinaafaa kanallee gadi gabaabsadhaa. Galatoomiin jedhaanii feene jechuudha. Haadha feenetillee immoo galatoomaa jedhaanii maaliif rifeensa isillee akkanatti bareechitee fi nyaatas jechuudha guyyaa har'aa kana haadha wajjii wal qarqaaraniitiin affeerraa guyyaa irraa kana nu taasisuu isaanii hedduu galatoomaa jennaani. Kanaaf daawwattoota keenyaa artistiin keenyas asitti argamaa kabajamii jennaani mucayyoo teettillee rabbiin bakka si haa ga'uun siin jenna. Ta doktora taatu siif haa taatu. Tunis immoo paayileeta taate jechuudha warreen biyya namaa keessatti rakkataa jiran akka isin kara biyya abbaa isitti galchitu abdiin qabna. Mi'a asirratti wanni dabarfattu yaada yoo qabaatu taate asumaan kara xumura. Yaanni hedduullee hin qabu. Irra guddaan waa'ee ijoollee irraa dubbachuu fedha warra baqaan biyya alaa jiran kana keessatti. Dursa beetanii amma fakkeenyaaf waan dhiyeenya kana bishaan dooniidhaan uummata keenya fixe irratti ijoollee baqaan jiran keessatti tokko afaan isaanii barsiisuun dirqama beeta. Shanyii ofii isaanii barsiisuun dirqama. Fakkeenyaaf feeneet mee feeneet ilaakaa eenyu maqaan kan kee? Feeneetiin. Sagalee kee ol fuudhi. Sagalee kee ol fuudhi baddu ba? Feeneet Habiib Wayyuu Gusuu. Achi booda? Goldaa Laamii Faashoo Gumbii. Waaw, maashaallah. Gosti kee maali? Gujii.
gosti isii koji hanga abbaa torbaa laakkaawatti jechuudha. Maali beektanii? Fakkeenyaaf mucayyoon takka tan baaraa san irraa haati biraa nyaatamtee mucayyoon hafteetu jira. Mucayyoon tun waggaa 7 akkas yookaan 6 naannoo san taati yookaan waggaa 5 isiin tun yookaan abbaan biraan turre abbaan biyya jira isiin baqaan Yaman kana keessa turte walitti dhiyeenya qabnaa wal beekna. Yookaan abbaa laakkaachuu hin dandeenye taate mucayyoon tun akkamiin biyyatti galti? Beekaa. Aadaa barsiisuun, afaan adda dureedhaan barsiisuun, sanyii laakkaachiisuun, gosa itti himuun dirqama ta'a. Isa kanarraayi warroonni baqaan jirtan, ka biyya Arabaa jirtan, ka biyya Faranjii jirtan, akkasuma Chaayinaas haa taatu, aadaaf duudhaa kalee irraa dhufne san, sanyiif gosa keenna irraa dhufne san beekuun dirqamaa. Sila kanaaf nama fayyadaa waa isiniin jedhuufi asumarratti gabaabsaa ulfaadhaa horaa bulaa 5 kuushoo ulfaadhu galatoomi siin jedha. Ayyee isinillee ulfaadhaa asumarratti jechuudha yaadni dabalachuu barbaadu jechuudha waa'ee inni jedhe irratti dhugaa baay'ee waan garaa nama nyaatu. Hedduun isaanii jechuudha ijoolleen biyya Arabaa keessa jiran ta'ee biyya Faranjii keessa jiranis jechuudha hedduun isaanii namoota tokko qofa warri afaan isaanii akka baratan aadaa isaanii akka baratan kataa isaan namoota tokko qofa. Namoonni hedduun jechuudha amma yeroo ammaa kana yoggaa mana tokko seentu ijoolleen afaan Oromoo hin beekani afaan Arabiffaa isaan kuni waan gaarii miti. Afaan barsiisuun waan tokko ta'ee dirqama dursa jechuudha afaan abbaa isii aadaa isaanii eenyurraa akka dhalatan zariin isaanii eenyu akka ta'e gosni isaanii akka maal ta'e dirqama jechuudha. Maaliifuu rabbiin immoo waan namatti fidu hin beekan jechuudha akkuma guyyaa dheengaddaa kana. Kanaaf waan artistiin kenna kaase baay'ee waan barumsa guddaa qabudha. Hedduu isin jaalladha galatoomaa isinillee maatiin kenna hedduu galatoomaa isinin jedhaan affeeruu keessaniif. Galanni keessaniif badii. Hedduu ati immoo feeneeti galatoomi isin jala sii kana affeere. Kanaaf jechuudha warreen maatii kiyya taatan warreen Kush 5 Show studio jalatti argamtan hundi keessan isin jaalladha isin kabajna. Guyyaa irraa kana akka isin bira dhufu kana taasise jechuudha viidiyoo kana maruuf akka na kakaase feenedha jechuudha irraa asitti na affeeruun isii hedduu na gammachiise waan ta'eef galatoomaa isinin jedha laayik gochuun immoo hin dagatinaatii nagaan na utura laayik jennee jira.